Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii namoota tokko tokko WhatsApp jalatti akkamitti barreeffama kaayannee yeroo nuti irra hin jirre barreeffamni nuti barreessinee kenne suni namaaf ergamuu danda'a. Gaafii jettuuf inshallah ana kiyyatti bifa kanaani WhatsApp biizinasii isa jedhamuun fayyadama. Kun asuma akkuma asirratti argitanii Play Store keessaa gabbuufattanii kun amma akkuma argitan kana WhatsApp biizinasii jettanii barreessitanii isinii ba'a. Gabbuufattanii an gabbuufadhee jira. Open jettanii erga buufattanii booda bakka tuqaa sadiin kana dhuftaniiti buufattanii bantanii erga xumurtanii booda akkuma WhatsApp kaaniin bu'a kana namoonni beeka jedhee yaada. Erga buufattanii booda tuqaa sadiin kana tuqxanii siitingii keessa galtan. Ammallee bakka kana dhuftan kunuas ammasii as tuqxanii askuna asirgatu itanii booda bakka kana banaa gootanii ammasitti anonu akkanatti barreeffama nan barreeffadheetu naa bayaa jechuudha. Barreeffama barreesseetu naa bahaa. Isinillee barreeffama barbaadan barreeffama wayiitu jira dura afaan ingiliishiitiin isa jalaa hidhanii waan ofii barbaadan itti barreessitanii okay jettanii irraa baatanii kana banaa gootu. Asiin immoo save gootanii jechuudha. Save gootanii irraa baatanii kalaas. Kana booda yeroo namni haarofti namni isin dubbiftanii hin beekne isin dubbise barreeffamni isin amma barreessitan kun bira deemaa jechuudha. Fakkeenya yeroo online hin jirre barreeffama barreessitan kana keessatti ammaaf online hin jiru yeroo irra deebisinii deebisaa dhiifamaa waan barbaadan barreessuu dandeettanii yookaan immoo linkii chaanaal keessanii kaayachuu dandeettanii waan barbaadan achi kaayachuu dandeettanii akkasitti bira dhufaa jechuudha. Inshallah warri gaafattanii gaafii isin jalaa ture dhiifama. Ammallee barbaadan fedha keessaniin namni hin beekne yoo jiraattan anu akka kiyyatti dhiyooma arge fakkeenya bifa jawwaala keessanii kana adii kanarra gurraachatti jijjiiruu barbaaddanii kunoo bakka chattis jedhu kana tuqxanii booda bakka kana tuqxanii jechuudha. Asirratti deebiftanii okay jettanii kunoo gurraacha jechuudha. Yoo isinitti tole irra kaayatanii iftanii yoo isinitti hin tole adiitti deebiftanii jechuudha. Mirga keessanii asitti immoo fuula jawwaala keessanii waan barbaadan irra kaayachuu barbaadanii kun inni ofii isaatii kanatti hin qaba. WhatsAppin kun illee hin qaba waan akkanaa garuu kana bichaa miti. Yoo akka mataa keessanii jijjiirachuu barbaadan immoo bakka kana my photos ka jedhu kana kan tuqxanii jijjiiratuu dandeettanii jechuudha. Namni viidiyoo isa kana hojjedha keessatti akkaataan ati ibsitee barreeffamaan ibsi waan ta'eef nuuf hin galle jettanii inshallah amma kun olaalaa sagaleeniin isin hima. Fakkeenyaaf kunoo isa kan arguu jirtanii qulfii qaba viidiyoon kun yeroo gadhiisu irra galchee jechuudha qulfii kana. Saniif yeroo viidiyoo wayii gadhiiftanii mee isiniin agarsiisa. Isinis yeroo viidiyoo gadhiiftanii bakka kana jechuudha akkanatti yeroo gadhiiftanii viidiyoo keessan asiin ni filattu. Erga viidiyoolee keessan filattanii fakkeenya amma viidiyoo kana gadhiisuu na jennu kun asitti jechuudha qulfii qaba karaa waan godhee jiru jechuudha.
isinillee akkamitti fakkeenyaa fi asirratti erga tuuttanii booda kan erga tuuttanii booda kun asiin isin garsiisa fakkeenyaa fi gisee jalqaba viidiyoo gadhiifnu isa kana irratti gadhiisuu qabna ture. Garuu ani isa kana irra osoo hin taane isa kana irra godhee gadhiisee jechuudha YouTube irratti. Kanaafuu isinillee yeroo gadhiiftan asirra erga gadhiiftanii booda viidiyoo keessanii akkaataa viidiyoo YouTube irratti gadhiiftanii hin beektan. Yeroo gadhiiftan kanarra gadi dhiiftanii jechuudha. Erga dhiiftanii dhumatee booda istiidiyoo keessan keessa galtanii YouTube istiidiyoo keessa erga galtanii booda bakka kana dhuftanii as tuqxan kunoo achi booda kunoo isa kanatu raayitii asitti gootanii kanaan of duuba deebitanii asitti kunoo seef jedha seef gootanii jechuudha. Amma liivii darbaa jira viidiyoon kun. Baay'ee xiqqaadha shoortiidha waan taateef ammaa dhumatti garuu meedha inni alaallu kun yoo argitan amma liiviin kun darbaa jira jechuudha. Viidiyoon garuu hin eegalle garuu liiviin darbaa jira jechuudha. Amma gisee darbuun argitame inshallah amma darbuun eegala.